Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muukassi faana turaan jirsa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmed mana qotee bulaa gubaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Waraanni faashistii Abiy Ahmed mana qotee bulaa gubaa jiraachuun dhagame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiy Ahmed ilmaan Oromoo Walloo jalaa mana gubsiisaa akka jiru isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Ammas irra deebin waraanni murna biltiginnaa guyyaa dheengaddaa jechuunis muddee 24 bara 2021 aanaa Arxummaa Fursee keessatti mana qotee bulaa gubaa akka jiran odeeffannoon madda nageenyaa dhaqqabanii mirkaneessa. Aanaa Arxummaa Fursee keessaa warroottan manni jalaa gubate muraasni isaanii kan armaan gadii kana. Muhammad Adam Ganda Gurfaa, Ahmad Doyyaa mana ilma isaa lamaan dabalatee ganda Baalee Eltokkee, ilma Usmaan Umar ganda Waacotaa, Gidee Doyyoo mana ilmaa dabalatee ganda Baalee Eltokkee, mana ilma Aliyyuuti ganda Baalee Eltokkee, Shee Umar mana ilmaa waliin ganda Baalee Eltokkee, Aliishee Muhiyyee mana ilmaa dabalatee ganda Baalee Eltokkee, Muhammad Usmaan ganda Abbooyyee namoota jedhamanidha. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee yoo xiqqaate manni qotee bulaa 20 oli gubachuu odeeffannoo maddi nageenyaa argate ni mirkaneessa. Godinuma kana keessatti gaafa guyyaa 23 irraa eegalee aanaa Arxummaa Fursee kan taate gandoota akka Funyaan Sulee Coqorsoo Garboota Luxxee fi Ashawaa Luxxee dabalatee ilmaan Amaaraa Kumaandi Poostii jedhamee Walloo keessa gad dhiifame qabatee saawwa yookaan loon gaafa lola biteetessa 2021 keessa nu loltan sana saamtan fidaa jechuun saawwa namaa oofataa akka jiran maddi keenya tokko madda nageenyatti himee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Simboo Sireetti fiinxaleeyyiin Amaaraa waraana biltiginnaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo ajjeesuu fi qabeenya barbadeessuun cimee itti fufee jira. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa aanaa Simboo Sireetti fiinxaleeyyiin Amaaraa waraana biltiginnaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo ajjeesuu fi qabeenya barbadeessaa jiru jedhame. Humni fiinxaleeyyii Amaaraa waraana biltiginnaa waliin ta'uun godina Wallagga Bahaa aanaa Simboo Siree ganda Hagaloo Tuulamii fi naannoo ishee taleellaa ilmaan Oromoo fi qabeenya isaanii irratti geggeessaniin lubbuun nagaa hedduu baasuu fi qabeenya hedduu barbadeessu jiraattonni mataa jiru. Jiraataa aanaa Simboo Siree fi qabsaa Oromoo kan ta'e obbo Simee Amantee fi maatii isaa illee haleellaa humna fiinxaleeyyii kanaanii fi humnoota mootummaa biltiginnaa qabeenyi isaanii kan naannoo magaalaa Tuulamii fi magaalaa Sireetti argamu guutummaan guutuutti kan barbadaa'e yoo ta'u yeroo ammaa maatiin kun rakkoo nageenya isaaniif jedhanii qe'ee isaanii irraa buqqa'uun faca'anii jiraachuunis beekameera. Obbo Simee Amantee qabsaa Oromoo gameessa yoo ta'u tibbuma kana haqa Hacaaluu dhimma Baqqala Jawaarii fi hidhamtoota siyaasa ilaalchisuun walaloo mata dureen isaa Ka'imarroo jedhu qilleensa irra oolchuun quuqamaa fi qabsoo Oromoo bifa walaloon ibsanii turan. Jiraataa Siree irraa dubbifne maatiin obbo Simee Amantee maatii kabajamoo hawaasa gidduutti jaalala guddaa qabanii ta'anii utuu jiranii haleellaa humna badii kanaan qabeenyi isaanii irra ga'een rakkoo jabduu keessa waan jiraniif Oromoon birmachuu fi kabajachuun ergaa dabarsee jira. Ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame obbo Taayyee Danda'aa ragaa ba'anii jiru. Ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame obbo Taayyee Danda'aa ragaa bahanii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjeechaan julmaa hoggana Karrayyuu 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uun barreeffama karaa feesbuuka isaaniin maxxansanii akeekaniiru. Akka qondaalli biltiginnaa kun akeekanitti ajjeechaan kun ajaja qondaalota Oromiyaa naannoo hanga godina jiraniin raawwatamuu hin oolu. Tibbana akka kaaroon caasaa biltiginnaa Oromiyaa gidduu jiraachuu ergaawwan akeekan irra deddeebiin miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiran obbo Taayyeen gurmuun uummata Oromoo bulchaa jiru battoo amala wayyaaneeti hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqan. Gareen kun uummata tajaajiluu osoo hin taane uummataan tajaajilamaa garee jiru. Toora galma qabsoo Oromoo dura warri dhaabbatee jiru baallii harkaa qabaachuu barreeffama isaaniin kaahaniiru.
Gareen kun uummata bal'aa saamaa fi saamsisaa boochisaa warra jirudha. Garee gabaasa sobaatiin bulchiinsa badhaadhaan nagaa uummata gooluu fi shiftaa itti ramaduun saba bulchaa jiru fixaa jiraachuudha jedhan. Tuutni kun abbootii gadaa ajjeesuu qofa osoo hin taane qawwee bitaaf jecha birrii miliyoona 600 irraa guuree dhoowwachuu ragaa qabna jedhaniiru. Gufuuwwan nagaa fi qananii cinaatti dhiisanii warra qananii dhuunfaaf boqonnaa malee hojjetan kanneen buqqisuun dirqama jedhan. Qondaalli ministeera nagaa kun jaallummaadhaan roorroo uummataatiif hoogganni bilxiginnaa sababa ta'uu malee eenyumaa fi badii akka hin qabne himne. Ta'us paartiin isaa bilxiginnaa gidduu garaagarummaan jabaan jiraachuun barruu isaaniirraa ni hubatama. Barreeffama obbo Taayee kana miidiyaa hawaasummaarraa kan qoodatan hojjettoonni waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Burraayyuu 9 hidhamanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa armaan dura abbootii gadaa Karrayyuu kan fixan shaneedha jechuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 deeggarsa namoomaa barbaadu jedhe UN. Bal'ina isaa Umar Sabaa dabalataa waan qindeeffate qaba. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 deeggarsa namoomaa barbaadu jedha UN. Bara faranjootaa dhufaa jiru kana keessa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 22 ta'an deeggarsa namoomaa akka barbaadan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri olaanaan dhimma deeggarsa namoomaa yookaan OCHA'n beeksisee jira. Kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu waajjirri kun ibsa isaa keessatti eeree jira. Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa jala jiranii kan bara darbee miliyoona 8.1 ture. Barana ji'a fulbaanaa keessa miliyoona 9.4 ga'u gabaasa sagantaa nyaata addunyaan ibsa. Sababa waraana waliinitiin naannoo Amaaraatti lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadanii al takkaan miliyoona 3.7 ga'ee jira. Waraana hongee, weerara kooroonaa vaayirasii fi dhibeewwan biroo walitti dabalamuun uummanni hedduun harka namaa akka eeggatan gochuu danda'u jedha gabaasni OCHA. Balaan hongee naannolee Somaalee fi Oromiyaatti mudataa jiru akkaan yaaddessaadha jedha gabaasichi. Rakkoo hanqina nyaataa irratti qorannaa gaggeessuun gabaasa baaseen rakkoo yaaddessaa sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa jedhamurra ga'eera jedheera. Kanaafuu bara 2022 keessa namoota miliyoona 22.3 deeggarsa kennuuf karooras qabna jedheera. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.